Soomaaliyaan filannoo mana marii gandaa sadaasa dhufaa deemsuuf hoggaa murteessituu mormiin bulchiinsa Jubilaandii Al-Shabaab wajjin qindoomuun mormii mootummaa Soomaaliyaa itti fufuun deeggarame. Dhaabbanni miidiyaa Itiyoo 360 sabaaf sablammoota uummata Itoophiyaa jidduutti olola jibbansaa facaasaa ture sababa waldhabdee dantaa dhuunfarratti bittinnaa'ee jiraachuu yoo himamu, Habtaamuu Ayyalaw kan miidiyaa kanaan uummata Oromoo irratti olola jibbansaa oofaa ture himannaa dhaabbata kanaa jala jiraachuun dhaga'ame. Maarshaaloonni galaana Sri Lankaa jaha gaafa adoolessaa bara 2024 irraa eegalee Eertiraa keessatti qabamanii gadhiifamuun isaanii mirkaneessuuf carraaqqiin dippiloomaasii hanga ammaatti taasifame fashalaa'uu isaa The Iceland maddeen marii taasifamaa jiru beekan waabbeeffachuudhaan gabaaseeti jira. Garuu Eertiraan ammoo himannaa Sri Lankaa kana waakkatteeti jirti. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa naannoo Amaaraa zooniiwwan Goojjam kallattii sadiin duula taasiseen hooggantootaa fi miseensota garee hidhattoota faannoo 48 ajjeechaa lubbuutiin adabuu fi 40 madeessee jiraachuu beeksise. Guyyaa lama dura ammoo hoogganaan garee faannoo kaabaa Walloo Kaabaatii fi Kibba Walloo aanaalee fi gandoota Walloo lameen lolaan qabatanii jiraachuu hime. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakkuma jirtan hundatti sinaa dhaqqabu isiniin jecha kanneen amma dhageessan hanga footoo oduu teenya har'aati amma bal'ina oduu isinitti himna. Soomaaliyaan filannoo mana marii bulchiinsa gandaa kan waggaa 50 oduun filatamiin ture adeemsuuf murteessuun dhaga'ame. Akka jiraattonni magaalaa Maqdishoo himanitti filannoo kanaafis qophiin xumuramuun haal dureen qophaa'ee jiraachuu himan. Durataan komishinii filannoo Soomaaliyaa obbo Abdukariim Ahmad Hassan filannoon mana marii gandaa magaalaa Maqdishoo kutaa Baandariitti sadaasa 30 bara 2025 kan adeemsifamu ta'uu ibseeti jira. Haa ta'uutii malee ammoo hooggantoonni paartii mormituu garuu karoora filannoo mana marii kana mormuun himameeti jira. Akka namoonni Maqdishoo yaada kennan ja'anitti yoo dhugumaan filannoon mana marii kun adeemsifame dhugumaan sirna dimookiraasiitii fi amanamummaa komishinii kan agarsiisu jechuudhaan dinqisiifatan. Kunis wanti akkana waggaa 56 oliif Soomaaliyaa keessatti mul'ate kan hin beekne ta'uun himame. Maqdishoo kutaa bulchiinsa Banaadir keessatti namoonni miliyoona 1 filannoof galmaa'u kan ibsan komishinar Hassan kun Baandir qofa keessatti namoonni miliyoonni 4 ol kan jiraatan ta'uu beeksiseeti jira. Paartiin morkattuu Maqdishoo keessa sossoo'u National Salvation Forum filannoo kana seeraan ala jechuudhaanis mormuun dhaga'ame. Gama biraatiin waggoota dheeraaf mootummaan Soomaaliyaa jalatti naannoo taatee bulaa kan turte bulchiinsi Jubilaandii mormii fi fincila mootummaa Soomaaliyaa irratti kaasee finiinseeti jira. Garee shororkeessaa Al-Shabaab wajjin bulchiinsa haarawaa hundeessuudhaaf sochiirra jiraachuu The East African gabaaseeti jira. Waggotaaf miseensonni miidiyaa Itiyoo 360 kan maqaa uummata Amaaraa himachuun olola sobaa miidiyaa irratti afarsaa ture waldhabdee dantaa isaan keessatti uumameen gaazexeessitoonni jidduutti lolli uumamuun dhaga'ame. Akka icciitiin dhaabbata kanaa baatee mul'iftutti gareen dhaabbata miidiyaa Itiyoo 360 yeroo garaagaraatti deeggarsa namummaa jechuudhaan sobaan diyaaspooraadhaa fi dubartoota biyya Arabaa irraa maallaqa walitti qabuun hooggansa finxaaleeyyii faannoo kanii fi hooggananitti maallaqa xiqqaa kennuudhaan maallaqa san keessaa harka caalu faayidaa dhuunfaa isaaniitiif itti fayyadamaa turuun himame. Yeroo ammaan tana waldhabdee garee tanaatiin icciitiin saaxilamte hooggantoonni faannoo Amaaraatii fi diyaaspooraa miidiyaa gubbatti bahanii Itiyoo 360 qeeqaa jiraachuun mul'ate. Waldhabdee hanga ammaatti garee kana keessatti mul'achaa jiruun dhimma maallaqa irratti waliigaluu dadhabuu isaaniitiin maqaa uummata Amaaraatiin maallaqa argachuuf walitti qabame gareen kun sababa qoodinsa maallaqaa haqa hin qabneen jeequmsa keessoo isaaniitti uumameen faca'anii jiraachuun ifoome. Gaazexeessaan miidiyaa kanaa ta'uun foddaa televezyiinaatiin uummata Oromoo fi sablammoota Itoophiyaa olola jibbansaa jidduutti facaasaa kan ture. Yeroo ammaan tana daldalaa dhuunfaa jaameetti duulamaa kan jiru obbo Habtaamuu Ayyalaw keessatti argamuu isaati. Kanaan dura karaa dhaabbata miidiyaa kanaatiin artistoota humna dhabanii dirreetti kufan deeggaruu fi namoota qabsoo Amaaraa adeemsisan akka gargaarutti himamaa ture. Kaayyoon Itiyoo 360 hundeeffameef hoggaa saaxilamtu maqaa uummata Amaaraa hiyyeessatti fayyadamu diyaaspooraa biyya alaarraa doolaara funaanuun faayidaa dhuunfaa isaatiif itti fayyadamu jechuudhaan diyaaspooraa fi hooggantoonni garee faannoo Amaaraa qeeqaatti jiru. Itiyoon 360 biyya alaarraa olola facaasuun uummata hiyyeessa Amaaraa rakkisuun doolaara walitti qabaa ture. Yeroo ammaan tana guutumaan guututti faca'ee jiraachuu gaazexeessonni dhaabbata kanaa himan. Akka diyaasporaan biyya Awurooppaa jaanitti addatti ammoo obbo Habtaamuu Ayyalaw barbaadamaa jiraachuu fi maallaqa maqaa uummata hiyyeessaatiin dhuunfaa ifiitiif oolchee hanga deebisutti aarsaa kafaluuf akka jirus himameeti jira. Lammiileen Sri Lankaa dhaabbata Azerbaijan Kasbein Marine Service jaamtu qaacaramanii hojjetan dooniiwwan alaabaa Azerbaijan qaban 24 gaafa adoolessa bultii 7 bara 2027 Eertiraa keessatti bishaan keessaa butamuun hidhaman Eertiraan gadhiisuu diduun waggaa takkaa ol lakkeessuun dhaga'ame. Dooniiwwan hojjettoota kanaa achitti geessite sababa haala qilleensa hammaataatiin dooniiwwan kunneen gara Eertiraatti kan qajeelan hoggaa ta'u Eertiraan dhuma baatii sadaasaa dooniiwwan Azerbaijan 18 kan gadhiiste hoggaa ta'u maasharoonni
garaana Sri Lankaa jaha hanga ammaatti hidhaa keessa jiraachuun ibsame. Hidhamtoonni kun dhaabbata Seegal Maritime jaamtutti qacaramanii hojjetaa kan turan hoggaa ta'u akka gabaasni Addis Standard bee mul'isutti dhaabbanni qorannoo gadhiifamuu hojjettoota kanaa qoratu virtual gadhiifamuu isaanii dabalatee walgahii hedduun ta'amuu fi qorannoo taasifameenis akka gadi hin dhiifamin beeksiseeti jira. Miseensonni hojjettoota doonii Sri Lankaa eega hojjettoonni biroo gadhiifaman booda to'annoo jala ooluun isaanii baay'ee yaaddesuu himaniiti jiran. Dhaabbanni fannoo diimaa Sri Lankaa namoota kana hordofuu akka gargaaru dhiyeeffachuu isaanii yaadatama. Maatiin maarshaloota galaana hidhamtoota hordofuun kafaltiin soorama isaanii erga dancite booda rakkoo maallaqaa isaan mudachaa turuunis ibsameeti jira. Imbaasiin Sri Lankaa kan biyya Masrii magaalaa Kaayirootti argamu namoonni hidhaman kun akka gadhiifaman yoo gaafatu, imbaasiin biyya Eertiraa kan Kaayiroo jiru ammoo namoonni hidhaman akka hin jirre mormeeti jira. Imbaasiin Sri Lankaa Kaayiroo jiru namoonni hidhaman kan akka barbaadaman ummataaf gaafii kan dhiyeesse yoo ta'u, aangawoota Eertiraa irratti dhiibbaan taasifamuu akka qabu dhaabbanni Azerbaajaan gargaarsa gaafateeti jira. Akka maddeen dippiloomaasii ibsanitti Kolomboon amma dhimmicha Eertiraan deebii akka kennutu dirqamsiisuuf garee gara dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabarsee jiraachuu beeksise. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa dilbata kaleessaa onkololeessa 19 bara 2025 naannoo Amaaraa godina Gojjam Lixaa, Gojjam Kaabaa fi godina Aawwii keessatti duula farra finciltoota hooggantoota faannoo dabalatee hidhattoota 48 ajjeesuudhaan 40 madeessuu beeksise. Akka ibsi raayyaa ittisa biyyaa bee mul'isetti Gojjam Lixaa, godina Gojjam Kaabaa fi Aawwii keessatti gandoota hundatti bobbahuun miseensotaa fi hooggantoota faannoo tarkaanfii kaleessa irratti fudhateen jiraachuu gabaase. Ajajni bahaa duula farra finciltoota godina Gojjam Lixaa aanaa Qanamaa keessatti miseensonni gara jabeeyyii 8 ajjeefamanii 13 madaa'uu ibseeti jira. Hojii tarsiimoo godina Aawwii aanaa Asam ganda Baanjaa keessatti taasifameen miseensonni garee gara jabeeyyii 23 iddugaleessaan 19 madaa'uu ibsee hundeessaa fi ajajaan faannoo aanaa sanii Shaambal Caqal Qindee fi Beelsi Dehoon akkasumas abbaa murtii Xilaawunii fi Girmaaw Mokonnonii fi qindeessitoonni biroo lola kanaan ajjeefamuu gabaaseeti jira. Duula raayyaa ittisa biyyaa kana guyyuma kaleessaa zoonii Kaabaa Gojjam Bahaa ganda Daanaa Maariyaam keessatti hooggantoonni finxaaleeyyii 17 jiddu galeessaan 8 namoota duula kanaan ajjeefamuun hoogganaan poolisii federaalawaa duula Daanaa Maariyaam Shaambal Fiqaaduu Qalam Warqii hoggaa himu akkasumas ajajaan dhibbaa Shaambal Minilik Mulaat hoogganaan duula Andu'aalam Maraleny ajajaa dhibbaa Daanaa Maariyaam Baqqalaa Tagaabuu fi Allenyi Choolot himaniiti jiran. Walumaa gala duula zooniiwwan kanneen keessatti taasifameen hooggantoonni finxaaleeyyii faannoo Amaaraa 48 ajjeefamuu fi 40 madaa'uu raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksiseeti jira. Guyyaa lama dura ammoo gaafa onkololeessa bultii 18 bara 2025 ajajaan faannoo Walloo Kaabaa Meejar Mikiyaas ibsa baaseen Walloo Kaabaa fi kibbaa lola taasisaniin humnoota raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhachuun gandootaa fi aanaalee Walloo lameen to'achuu hoggaa himan jiraattonni magaalaa Caancoo gandoonni magaalaa isaanii humnoota faannootiin to'atamuu Doochi Weelee afaan Amaaraatti himanii turan. Haa ta'uutii malee deetaan ministeera odeeffannoo fi kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa faannoon lola kaaftee shororkeessuu dandeessi malee dandeettii ittiin loltee lafa qabachuu hin qaban jechuun deebii kennu gabaasuun keenya ni yaadatama. daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.